Yoo warri zayitii afaan namaatti naxxanii afaan namaa distis miti, bira distis miti, afaani wanta akkasirraa of qusatamuun gaariidha. Takka turtanii shunkurtii barbaree akkatti nannee sodaa keenya isa guddaadha. Hayyee haa ta'u zayitiidhaan mee maal si godhamee zayitii sana akkam akkam godhama? Zayitii sana dhaqii bitadhu naan jedhan. Achi ani ofii koof dadhabeera. Inni dhufeera yeroos achi faarfataara. Zayitii kana bitadhu malee naan jedhan. Rabbitu na argamoo keessa koo zayitii kana ofii koo dhaqee hin binne. Afaan keettis waa tokko tokkottis gurra kee kanattis naqatta amma naan jedhan. Ishedhe anoo birriis baay'ee baadheen jiru ennaan. Ay rakkinan qabu amma qabduun naadiiti siilaatu naan jedhan. Birrii meeqaan bitamaan jedhan. Birrii 500 naan jedhan. Achi birrii 200 fi birrii 100 irra kaa'ee itti laadhee namatti. Gaafa namatti itti laadhu namichi dhaqee naa bitee dhufe. Naa bitee dhufe matsaafii guddaa tokko wajjin zayiticha naa fidee dhufe. Kanammoo qubeen dandeessa siras galgala yeroo tokko tokko irraa dubbifattee wanta jedhu adda baafattaa naan jedhe. Nama baay'eetu bitataa zayiticha. Warra achi keessa hunda isaanii bitata. Achi isaa bitadhee fidadhee dhufe. Achitti afaan keetti naqadhu naan jedhan. Numti bitee dhufe kun. Nani maalidhani nadhaamoo maalidhaan jedhan. Ay ilaalisti naan jedhe. Sodaadhee naan akkasumatti qabee afaan kootti akkas godhe. Sinaqani. Afaan kootti bifu godhe. Achi zeetii ittiin mootii hojjetanii nyaannu kan akkas jedhaa nadhaa osoo tokko jedhu. Kan ammoo galgala irraa wanti jettaa amma immoo hin galtu torban tokkoof asitti bartooma wayii qabdaa deebitee immoo biiroo ganaa dhaxxanaan jedhan warri na bira barumsa wayii qabdaa amanteetta waan ta'eef naan jedhan. Araan hin amanneen jedhe ani waan hin amaneen qabu nan gala mana kootti. Ammayyuu taanaan waan hin amaneen qabu zeetii kan ammoo naan jedhan galtee naan jedhan. Beetasabiin kee yoo si balaaleffatan abbaan kee maatiin kee hundi isaa yoo si balaaleffatanii zayitii dibataa kana fuutee harka keetti dibattee warra kana akka isaan sittiin dubbanne ittiin xuxuxxee isaanuu zayitiin kuni isaaniin irraa tessaa. Ajib! Zayitii kana fuutee raatessaa jechuudha. Zayitii kana fayyadamtee maatiin kee akka isaan sin dheekkamne raatessuu qabda. Maatii kee raatessita. Zayitii kana dibattee dhattee abbaa akkam amma akkam fayyaadhaa ittiin xuxxaa isaanuu maal jedhu booda intala koo malee bakka kara isheen deemte deemna waan isheen nu gorsite fudhanna jedhu ittiin bakka mata ciminaan irra mootee jiraatta wajjin. Gootee jirtaare? Hin goone. Namoonni baay'ee maaliif kophaa deemta seenaa maaliif kophaa jiraatta seenaa naan jedhan. Maalifaan akka kophaa deemu sinitti himu maalifaan akka kophaa jiraadhu sinitti himu nama amanee namaan kaaddame nama jaaladheen namaan miidhame namni ani amane hundumtuu na kaada namni ani jaaladhu hundumtuu na miidha jireenya kee keessatti namni makam hundumtuu na miidhee deema kan na miidhee deemu malee kan na fayyadu hin dhabe nama jaalachuun sodaadhe nama amanuun sodaadhe. Namatti siqee nama waliin jiraachuus sodaadhe. Baay'ee tokko sodaadhe. Dadaaggamee yeroo hundumaa onneen kiyya na cabe. Dadaaggamee yeroo hundumaa amantii namarraa dhabe. Kanaafan kophaa koo filadhe. Nama jaalachuu jibbeetii miti. Nama waliin jiraachuu jibbee isinitti fakkaata. Lakki. Nama wajjin jiraachuu namni jibbu hin jiru. Nama jaalachuu namni jibbu hin jiru. Garuu gisee tokko dadaaggamtee gaafa amantee amantii dhabde gaafa jaalattee dhabde gaafa dadaaggamee onneen kee cabe abdii ilma namaatirraa kutta. Anis sanuman godhe dadaaggamee mokkoreen dadhabe namni nani amanu hundumtuu na dhiisee deema namni nani amanu hundumtuu na kaada namni nani jaaladhu hundumtuu na cabsee na biraa deema. Yeroo hundumaa onneen koo cabe kan na fayyisuun arganne kan na miidhu malee namni nan bakkee guddaa qabuuf namni na boota haadha kiyyaa kenneefi boota abbaa kiyyaa kenneefi boota obboleessa kiyyaa kenneefi namni nani ofii olitti kabajee ofii olitti jaaladhutu namni nani aarsaa meeqa kaffaletu jireenya kee keessatti hundumtuu na miidhee natti deema. Kanaaf yeroo hundumaa kophaa filadheetiin deeme. Ilma namaatirraa abdii kutee tanan kophaa filadhee kophaa koo jiraachuu jalqabe. Kophaan dastanyaa nama godha.
Garuu immoo gisee tokko tokko nama barbaachisa. Kanaafin kophaa filadhe. Kanaafin nama jibbe. Jaalalli na qabuu didee miti. Wayis immoo jaalachuu dadhabee miti. Nama amanuun sodaadhe. Dhugumatti deebisee nama jaalachuun sodaadhe. Arras namni miidhamaa laata dheetan baay'ee sodaadha. Namatti siquu baay'een sodaadha. Kun isarra dhufee namii dhalaata, isheen isarra dhuftee namii laata jedheen baay'ee sodaadha. Nama jireenya kee keessa galchuu bataamtis sodaadha. Baay'een sodaadha. Kanaaf ani kophaa koo filadhee kophaa koo deemaa jiru. Ilmi namaa dadaaggamee baay'isee na cabse. Ilmi namaa dadaaggamee tooni baay'ee na miidhe. Sababa kanaaf ani kophaa koo filadhe. Wanti gochaan ilmi namaa irratti godhe silaa isinitti himee. Namoonni birrii shamara biyya Arabaa nyaattu na dhaggeeffadha. Fuula kiyya kana argartanii. Dura akkanan turre, dur bareedduu takkan ture. Dura fuulli kiyya isa boota kan argitanii. Boota tana nagaa qaba. Boota tana akkanatti naddaadhan ture. Har'a garuu na laala akkanan fakkaadha. Maal takkan na godhe bettanii? Shittaa kirooleksii mana madaamii. Kirooleksii isaanii wanta nuti ittiin mana qulqulleessinu kana gaafa biyyaa baanu bareedduu daa'ima turre. Fuulli keenya akkana ta'e kuni fuulli keenya har'a nu gubate harki keenya affeellamee akka kanatti nutti urrame kuni nagaa ture. Garuu jireenya keenya jijjiiruuf jecha biyyaa baane. Gaafa biyyaa baanu maatii keenya of jijjiirra jenneetu biyyaa baane. Gaafa dhufnu akka nuti yaadne ta'uu baatus jireenyi isuma keessatti waan meeqa obsinee jechuudha. Waan meeqa obsinee dhaanamaatii ruktamaatii waan meeqa iyya madaamii dandeenye shintibeetii Arabaa dhiqnee distii Arabaa dhiqnee sa'a 24 keessattuu ramadaana kana keessatti jechuun wallaahi sa'a 19 namni akka kiyyaa dhaabbatu jira jedhee yaadu sa'a 19 guutuu dhaabbadhee sa'a 2 rafa ture. Kana guutuu sa'aatii kana hunda dhaabbannee namni rakkina keenya nu hubatu hin jiru maallaqa nuti arginu qofa eegan. Arabna asii nutti taphatti asii tarii nuu kennitu tarii nuu kenniti tarii immoo damooza keenya ni nyaannaa tarii hin dhugnaa tarii nyaannu osoo beeknu akka nama hin beekne osoo dhageenyu akka nama hin dhageenye osoo rakkannu akka nama hin rakkanne soomnee gubbaa keenyaan kolfaatii keessa keenyaan hirrirra dibbinni jennee gubachaati. Maatiin keenya gaafa nu dawwalu ani nagaa koodha bar fayyaa koodha jennee fuula keenya fagaggannee taasofna. Sababbiin isaa akka isaan hin jannaqamne waan barbaannuuf ofii keenya rakkanneetu gammachuu namaa feena. Ofii keenya dhiphanneetu ofii keenya gaddineetu gammachuu namaa feena. Fuulli kiyyaarra akkana ta'e kun kaleessa akkanan turre. Isaaniyyuu immoo akkanatti jirra. Namni kamiyyuu nu hubatu, namni kamiyyuu nu taradda'u. Garuu har'a kaleessa laalee kaleessa fi har'a gaafan of laaluun baay'ee tokkoon ofitti gadda. Tarii naaf hin jijjiiramne, tarii namni birrii namaa kan barbaadu malee jireenya keenya kan barbaadu hin jiru. Tasuma dhugaa Rabbiin sinitti hima. Nama birrii keenya barbaadu malee nama jireenya keenya barbaadu hin jiru. Nama maal taate maalan ta'e akkanan ta'e akkasin ta'e sin jedhee rakkina isaa sitti himatu malee nama maal taate jedhee keessa keenya nu gaafatee too nu hubatu hin jiru. Odumatti manneeyyuu osuma gurra nu qabatee gurra nu qabaatee nu jalaa hidhee nu jalaa qabaatee rakkina keenya nuuf furuu hin danda'u. Tasumayyuu jechuudha. Namni sa'aatii kanatti kan nu barbaachisu dhugaa Rabbi shamara biyya Arabaa namni akka kiyyaa jira jedhee jaadu. Namni hee jedhee rakkina keessa yaalaa dhaggeeffatu hin jiru. Namni hundumtuu rakkina ofiisitti himachuuf kaata malee jechuudha. Namni ani rakkadhe na gargaarii malee ati maal rakkatte jedhee si gaafatu hin jiru. Nuti akkana shamarri biyya Arabaa jechuun ofii keenya shaamaa taane isin ifneetu ofii keenya immoo dukkanoofne jireenya keenya dukkanesineetu isiniif immoo jireenya keessan ibsine ofii keenya karoora keenya awwaalletu ofii isin immoo karoora keessan galmaan geenye jechuudha. Nuti shamara biyya Arabaa jechuun jechi kan ibsuu miti warabbal kaaba jechi kan ibsuu miti jechuudha. Kan nuti keessa jirru rabbuma kanatu bichaatu beeka jechuudha. Isa gubbaarran kofallee fiilteriin nu bareechee gubbaarran asirratti baanu kana miti. Rakkinni nuti mana madaamii keessatti rakkannaa jirru dabarsaa jirru eenyumtuu nu hubachuu hin danda'u. Eenyus immoo rakkina keenya nu jalaa hiyadhee gurra nutti qabee nu dhaggeeffatu tasuman jiru. Maaliif akkana jettee har'a seenan jechuu dandeessan? Samoona kana sanan itti jiru anaaf Rabbi tokkicha bichaatu beeka. Sa'a 24 hin hojjedha. Sa'a 24 keessatti sa'a 2 rafa. Sa'a 2 sanayyuu maa raftii takkaa dawwaltee na kaastii takkaa immoo halkan qixxee sa'a 10 sa'a 11 sa'a 12tti sa'a 8tti girgiddaa na dhiqsiisti jechuudha. Hakka kana ta'uu ጀመረ በጣም tina aarsaa jireenya jechuudha haga woomitiitti argamtuu namaa ta'a jedhee yaadutti jira.
nuti gaafa bijaama keenya uffannee rafuudha kaane waan meeqa yaanna. Tarii amma hojjedhee waggaa lamaan tana hojjedheen Itoophiyaa gala. Ergan galee immoo Itoophiyaa keessatti hojjedha. No. Itoophiyaa keessa immoo naaf hin ta'u. Itoophiyaa keessa immoo naaf hin ta'u. Asii ba'ee tanan biyya biraa deemee hojjedha. Bakka waan baay'ee yaanna isinii galee gizee rafuudha kaan immoo asabiin keenya baay'eedha garuu nuuf hin tasaaqa'u. Namni akka kiyyaa jirtanii